akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa keessummaa lamaan qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummaan kiyyaas obbo Abrahaam Kullee fi obbo Girjaa Boruu Sheekkooti daqiiqaa muraasaan sirba kanaan duuba walitti facaanaa haala biyya keenya keessa amma deemaa jiruu fi haala Oromiyaanii fi Oromoon keessa jiru akkasumas lola koloniilaa biyyiinii fi warra Tigiraya gidduu baname irratti marii qabnaa. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii dhuguma mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'uuf dhabaatu isaallee waan isaan jedhanu ilaalla. Ulfaadhaa wayyamaa daqiiqaa sirba kanaan booda walitti deebina. Share like gochuun dagatina. Gumii bokkoo YouTube's like fi subscribe gochuun dagatina. Ulfaadhaa wayyamaa nu faana tura. Sikhe fi odaa ta'eef biqiltuun adda baatee.
akkatini mani ufedi agota ko ufedi sire akkatini mani Kau jadi adole ko dabe tibir moya mole ko nakabi masamas ufedi agole ko dabe tibir moya mole ko nakabi masamas Kau jadi adole ko dabe tibir moya mole ko nakabi masamas ufedi agole ko dabe tibir moya mole ko nakabi masamas Emoleko, yaloleko, emoleko, ya ikanna bona, yaloleko, ya saroba sare, emoleko, lola pati gade, yaloleko, erka konni gale, emoleko, roba basadu, yaloleko, warabe sidale, emoleko, chidake tilali, yaloleko, warisi mintolle, yaloleko, hiriya duga, hertu namahu, hertu namahu, hertu namahu, hertu namahu, hertu namahu. Yoyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas obbo Abrahaam Kullee fi obbo Girjaa Buruu Sheekkooti. Anis kan qopheesse isin dhiyeessaa jiru. Ashannaa fi Goljaati sodudumaan gara gaaffii deebii kennaatti deemna. Mee haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru kanarratti isin maal hubattu? Akkamitti xiinxaltuu Oromoon waggaa lamaan kanaa fi ammas haga guyyaa har'aatti waan Oromoon keessa deemaa jiru kana maal isiniin mul'ataa jira? Kan akkamitti hubattu? Mee eentu uraagaa eentumaatti eentu mee isi hooquu tokkocha madhaati uraagaa haa jalqabu jedhe. An uraagaa ammoo ati obboon ati hooqu. Girjaa jalqaba. Ati hoo maan isi? Ani alaabdu. Hooquu jechuun maatti alaabdu ati? Maatti. Maatti yaa. Maatti uraagaa jira. Guddaatti golbaa hangaffi kuno hangaffi uraagaa kuno warre ulfaadha ka waamicha kana nu gootee filatille kana toomee ashannaafi. Daqiiqaa tokko keessatti Girjaati haariyaa miti. Obbo Abrahaam osoo ofii yennaa gaaffii isaanii biraan bahu jalqaba akka isaa of beeksisanu carraan laadhaa fi Girjaatti tufuuf. Yoo yaa jedhe egaa namni cufaanuu maali Oromoon yeroo ammaa kana keessa Oromiyaan maal keessa jirti jennee yoo gaafannu gaaffii jabduu karaa baay'eetti ilaaluu dandeenya garuu ammoo waan amma keessa jirru yoo an karaa kiyyatti jennaan immoo karaa kiyyaan yennaa ilaalu akka itti ilaalutti Oromoon yeroo ammaa kana keessatti Oromiyaa fi Oromoon beektaa akka waan duumessa keessa yookaan immoo beektaa hurrii keessa jiru akka hirriba keessa jiruuti akkasitti maaliif warri Itoophiyaa bulchu kun yeroo cufa waan cufa booressan dubbii booressani yaada namaa booressani laalcha namaa booressani
amma nutilleen akkuma sani mula boorofnee jirra. Maaliif clearly waan cufa akka dansaa ilaaluutti hin jiru. Karaa kamti deemna nama kana gargaara moo nama kan waan inni hojjetu kana gura deemna moo gamis akkas jedha gamis immoo lakki nuti karaa kenna deemna jedha gamis immoo waan qabee waan gallakkisullee hin beeku yeroo ammaa kana kun ta'uu hin barbaadu. Maaliif waan nu ta'a waan nu fi qabaasaa waan nu milkeessaa milkinna waan nu kenna nutti beeka malee nama biraatiin tokko san lammeessuun immoo waan silaahin hunya jennee directionee yookaan immoo kallattiitti fudhanna sani ija teena irraa duuba deebisuu hin barbaadu. Yoo irraa fudhanne maarra banne jechuudha. Jaanjurra jechuudha. If wallaalle jechuudha. Karaa irraa gorra jechuudha. Karaa irraa miliqu. Karaa yeroo ammaa kanatti karaa irraa miliquun yeroo guddoo irraan fudhatu. Uuma diqqoo karaa irraa. Ammaan yeroo amma social media maali jedhan kana kun waan kana laalaa kun waan san laalaa waan gabaaddu confusion yookaan immoo mataa keenya akkasin jaajuftanii waan silaa nuti deemnu haqa nuti dhaabannee amma mormachiisu jiru kanarraa ila keenya akka fudhachuu nu godha. Kanaaf Oromoon yeroo cufa bisaan booraa kana ilaalate bisaan booraa kana keessa naacha keessa jiraachuu danda'a. Miila keessa keessuun hin barbaachisu. Yookiin immoo bisaan booraa keessa seentanii daakii isaafii hin dandeessu. Maaliif akkuma jedhe sana yookiin naacha keessa jira yookiin waan bineensa biraatti keessa. Kanaaf jecha hubattanii yeroo cufa haqa keessanii fi gara duraa deemuu malee waan bisaan amma bisaan booressan kana gula kan deemnu jira. Jechuun Girjo gaaffiinti akkamitti as jeneraalii Oromummaan keessa jira amma yeroo akkanatti maal hubattan Oromoo irratti mootummaan naftanyaa kun Oromoo irra maal tolchaa jira akkasitti akka ibsitu barbaade dhiifama waliin. Oromoon yeroo ammaa kana keessatti mootummaa kanarraa akkamiin yoo karaa san ilaalle jenne Oromoon mootummaa hin qabdi jenneeti achi kaanee dubbachuu hin dandeenye. Maaliif mootummaa hin qabne nuti. Mootummaa keessa jirru kun immoo mootummaa nu fixuu jiru iyyuu nama keenya ijoollee keenya fixuu jira. Dubra keenya gudeessanii dhiira keenya gudeessanii waan akkasitti mootummaa kanarraayyuu waan isin keessa jirturraa dubbachuun kennaayyuu beekta. Waan nuti silaa haqa nuti hordofnu sanirraa akka nuti akka gara duubaatti midhaan nu godha jechuudha. Okay, ulfaadhu wayyaa. Maaliif mootummaan amma dhaabatte jiru ganna lamatti amma duri maal jedhan nama keessatti achi jira kunoo amma illee warra beekta warra alaa kunilleen karaa internaashinaal. Mee ila Girjo waa'ee sitan deebi'a. Mee obbo Abrahaam akkamitti hubatte haala Oromoo fi Oromiyaan amma keessa jiran kan? Waggaa lamaan darre keessa illee Tajmaanii fi karaa Allaadduu san waan ta'aa turen beektaa karaa bulee horaa kana waan kanallee wal qabdee Oromoo jechuun uummanni bulee horaa sunu Oromoodha.
ummanni Oromoo guutuun bakka kamillee haa ta'u Oromoon Oromoodha. Kanaafuu isa kanarraa kawanaa jettu barbaadame waan hubatte waan argaa turte kanarraa jedhiiti Oromoon akkas ture har'as kana jira jettee akkanaa jettu barbaadame isa kanarraa wanaa jedha. Galatoomi bashannaa fi carraa kana naalaatuu kan keetii fi isin galatoomfadha warraa gumii bokkoo miidiyaa nan galatoomfadha carraa kana argachuu kiyyaa fi anis nama akkuma ati jette Abiraam Dullachi Kuleenaan jedhani Kuleen akaakoo kiyya naannoo anitti yookaan godina anitti dhaladhee guddadhee godina Bulee Horaa amma jedhamu kalixaatti dhaladhee guddadhee ganna dheeraadhaaf ammoo achi keessaan hanga baheen wooma siyaasaa kana duukaa bu'u jira. Akka gara gaaffii keetiitti yoo deebi'ee yeroo kenna qusachuu fi wanti amma ati Oromoon maal keessa jira, sabni Oromoo maal keessa jira, maal keessa dhufee amma maalti deemu jira jetti natti fakkaatti dubbiin gaaffii tana. Sabni Oromoo waggaa arfan dabree hiraara keessa ture, har'allee hiraaramuu keessa jira. Rakkachuu keessa jira, waanjoo garbummaatti irra jira. Waanjoo garbummaa kana ofirraa buufna jedhee wixxifatu jira yookaan dhiitatu jira. Mirgaa bitaan kartee qeerroon, qarreen, abbootiin gadaa, jaarsaa jaartiin hin ciifne hin rafne socho'ee hojjechuu jira. Kana ka hojjetu ammoon warri sirnya nafxanyootaa leellistoonni sirnya nafxanyootaa waa baay'ee godhaneeran saba kana. Baran gaddaa waggaa lamaan kana keessatti yoo xinnaate Oromiyaa keessatti naannoo lafa dhibiin dhaqi Oromiyaa qofa keessatti namni 8,000 oli du'eera jedhamee tilmaamama. Ammaa kana ka qabxiin qabatamee barreeffamee dookumenterii ta'ee taa'eera. Kana jechuun godina yookaan godina Gujii lixaa, godina Gujii dhiyaa keessaan namoota yoo walitti qabnee lakkoofnee haga beenne taate nama 2,000 nama 3,000 olii ta'a. Maaliif guyyaa irraa namni du'u malee oolu. Fakkeenyaaf gaafa baran gaddaa nama jaarsa jaartii qarree nama gartee gaa'e hundaa walitti qabanii korabaayee keessatti mucaa bilbila itti iyyee jennaan bilbilli iyya ka'ee nuti kiyye ol kaa'e jedhamee mataa keessa bistoolaan mataa keessa dhaabe. Hin beektan waa'ee mucaa sun gubballetti dubbadheera. Lammaffaan magaalaa Bulee Horaa nama mana irraa guban kayfiifuu dhiida muka jala jiraatu. Shanee jedhamee tumanee nami suni tumiisa suniin hospitaala keessan lubbuun darbite. Ani dhalataa Bulee Horaati beeka waan kana hunda qabatamaan beeka. Nami isaanumattuu manarraa gubu. Nami qotee bula. Nama qotee bulaa shanee jedhamee akkasitti tumanee caccabsanee ijjeessanee jechuudha. Kun ammoo kan kana godhu waraana isaan leenjisanii liyyuu poolisii makalaakiyaa milxiqisoo jedhamee bineensa nama nyaatu godhamee uummata keessa gallakkisan kanaa jechuudha. Ka uummata kana keessaan dhaladhe hin jedhu. Ka uummata kanatti borunaa hafan jedhu. Ka mootii gartee ani mootiidha jedhee gartee oobjuu mootiitiin ka dhufu. Ati nugusa taataa ka jettee haati kiyya naa hin teetti jedhee akka ijoollee wannoorra dhaabatee yeroo hunda haasa'u waan kana qofaa katissu uummata keenya lafarraa fixaa ture akkasuma. Wallaggaa, Gujii, Harargee namni ilmi namaa guyyaa itti miishoon guyyaa kaleessaati amma Harargee magaalaa keessatti nama nagaa rasaasaa itti roobsitee jira. Kuni
akkasuma wallaggatti ilmaan nagaa kamana tokko keessa buddu hujii dhabaaf gadi guurtee rashantee fixxee abbaa torbee fixxeerraa jedhu. Abbaa torbee maqaa itti moggaasane malee warri fixu isaanuma waraanuma isaanii. Oromoo hiraaramuu keessa jira, rakkachuu keessa jira, hiraarameera ammuma kanallee waanjoo ba'aa gartee rakkinnaa keessa jira. Ba'aa rakkinnaa kana akkamii ifirraa buufna jedhee waan socho'u jiruu fi kana jabaatee ifirraa falmatu qaba. Kun nyaatee kan fixu, nyaatee kan fixu jiru. Akkuma reefuu siin jedhe yayyii hoolaa fakkaattee gogaa hoolaa uffattee hoolaa keessa deemtee hoolaa nyaattee fixxi. Kun ani Oromoodha yoo fedhe Amaara yoo fedhe inni Tigiree Tigirichaaf hin tolu Oromtichaaf hin tolu Amaartichaaf hin tolu garuma qabatanii hin qabu. Kophee ilmaan korjoo dhaquu diddee gala diddeeta jedhamu kaan namichi. Kanaafuu kana irraa Oromoon dhumaatii kana irraa akkamitti ofi dandamnaa irra jira. Oromoo adda nama baay'een karaa baay'ee ofi bixxilee gartee karaa adda addaa of ilaaluu hin qabu. Waa isa ilaallannallee keessa lixuu hin qabu. Ganda abbaa qabu, ganda nama dhibii dhaquu hin qabu. Ganda ulfaadhu wayyame obbo Abrahaam. As generally waa'ee Oromoo naa kaastaniirtanii gara gaaffii kiyya lammaffaa deebii seenaa jirtuuf an gaaffii kiyya fudhadhee isinitti aan dhufeen booda itti seentan jedheeti dhiifama waliin. Mee gaaffii lammaffaa irratti gara gaaffii lammaffaa dhufeena. Lola Abiy Ahmedii fi uummanni Tigiraay gidduu amma deemaa jiru kana akkamitti ilaaltuu? Lola kana keessaa Oromoon maalti isa galchaa? Mee isa kanarraa wanaa jedhe obbo Abrahaam suma irraan jalqaba itti fufu. Yaa horrible. Waa'ee lola kanaa odoo seenne mammaaksa tokko si mammaaka. Mammaasi kun jaarroliif dur jedha. Hattuu yeroo hattu waliin dhabdu. Gaafa qoodattu wal dhabbii jedha. Guyyaan qoodataa yoo dhufe anatti ka irra jiru fudhadhaa, anatti ka irra jiru fudhadhaa, anatti sirra caalaan dhufti. Gaafa hattu mari'attee walumaa hatti. Nafxanyaa fi wayyaaneen yookaan TPLF yoo wali aatelle anaaf akka kiyyatti akka Abrahaamitti akka aadan aamuun ni baanu bineensi bineensuma waraabessille waraabessuma yayyille yayyum anatti dhufee inni jennaa inni kamana nyaatu waan ta'eef ani firraan ooluu qofa. Kana keessatti adii isaanii kana keessaa Oromoon bu'aa tokkollee hin qabu keessallee seenuu hin qabu. Bu'aa tokkollee isaan biraa hin qabu. Ganda Tigiraay waan dhaqee qoraan ta'uuf hin qabu ilmaa Oromoo. Kuni lolli lola warra Milikiitii fi warra Tigiraayiiti. Tigiraay sirnya Minilikii nurratti hin deebiftanuu jedhee warra ofirraa lolatu. Oromoonis sirnya Minilikii nurratti deebisuu hin qabdanuu jedhee warra ofirraa didee xiree ganna afuri dhumuu jiru. Yoo danda'e karaa danda'een firri diina keetii anaa fi fira kiyyaa akka jedhan osoo itti fayyadame ifi oolchuu ifi dandamuu qabaa jedhan gara kiyyatti gabaadhu. Ulfaadhu mee girjoo ati akkamitti hubatu isa kana? Galatoome. Lola kana ani akka itti ilaalutti tokko wanni xiqqoo analaayiz yookaan immoo irraa ilaallee kaan irraa hubachuu nu barbaachisu maali? Lolli maaliif labsamaa? Biyya tokko keessatti maal wanni lola geessu? Jennee gaafanne tokko dadhabbii yookaan immoo wiiknesii warra beektaa nutti bulcha warra jiru.
guutti bulchaa jedhee warra falmatu dubbii dubbatanii yookaan haasanii marii hiikuu dadhabanii maan tolchan amma humnaan wanta dabalanii humna sanarratti waraana walirra labsanii garuu amma waraanni labsame kun Oromoo irraa yookaan Oromoo maan qoodarraa fudhachuu dandeessu. Oromoo immoo karaa kamiin impact yookaan immoo isaan miidhee danda'a jennee kaane yoo ilaallu biyya tokko keessatti yoo roobi ka'ee lolaan yoo dhufe biyya san keessa warra qubatu cufu lolaan sun dhaqqabuu danda'a. Garuu maali waan kana beekee immoo qubataan lafa sanii immoo duratti immoo if qopheessuu barbaachisa. Kanaaf jechuun maali amma namichi kun maaf waraana kana labse waraana duri biyya Oromoo keessatti saba Oromoo irratti facaaseeti nama kenna fichisiisaa ka tureen kuushan emaan jedhanii biyya keenya keessatti nama kenna fichisiisaa kabaan amma maan tolchanii maal godhan nama dura achi keessatti achi facaasan dhiise sanirra dabranii nama kennallee amma guuranii hundumaanuu waraana oofuu jiran jechuudha. Kanaaf guddinni maali vigilantii yookaan immoo namni kenna immoo ila baasee yookaan immoo dammaqee wanni ofirraa eeggachuu wanni qabu waraanuma kalee sijjeessaa ture arxalli ka sijjeessaa jiru arra immoo nagaa kootu nagargaa jedhee ilmaan teessi irraa fuudhee waraana santi geessee achitti ibiddatti naquu jiru. Kanaaf immoo beekkatee Oromoon tokko nuti gaafiin kennaa higaarraatitti waan nu deebitee qabu yeroo ammaa kana keessa. Eenyuun waraanna? Waraana eenyuun waraanna? Eenyuuf ijoollee seenna kennine eenyuuf wareegamu? Eenyuuf ijoollee seenna fichisiisa? Jennee kaane mataa keenya immoo gaafachuun barbaachisa. Kun immoo waraanni yeroo ammaa kana jidduu isaanii Abiyyee fi Tigiree jidduu jiru akkuma amma obboleessi keenya jedhe taane maan jedha foon lafa jiruu fi allaattiin waa gubbaa wal nyaacheedhaan kana beekannee Oromoon immoo kana beekkatee warra kuni warra mirga si dura dhaabataa ture. Tigreelle ta'ii ganna 27 mirga kee dura dhaabataa turte ijoolleen keenya obboleessi keenya Jawaar Mohaammed fa'aa qeerxoo tachaa guddaa itti godhanii ofirraa buusuu danda'an. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti wanni barbaachisu karaa santi hordofuu qeerroowwanta dhaabanne nuti mirga keenya morkachuu malee warra kanatti immoo irraa qooda fudhannee biyya teenya Itoophiyaan yoom nuuf toltee beekti Oromoof toltee beekti. Kanaaf jechuun har'a maqaa Abiyyi Oromoo maal isa jedhan kana isin immoo waan isin gowwisiisan waan isin booressanuun kan immoo beekkatanii isin haqa keessaniif dhaabadhaa malee
ijoollee keessan dabarsanii kenninaa. Ulfaadhu Girjo. Namoonni tokko maal odeessu waraanni kuni mootummaa nama jiru kun koloneel Abiyyi kuni mootummaa Oromooti jedhaa jiru. Garuu mootummaan kun mootummaa Oromoo waan ta'u natti hin fakkaatu akka kiyyatti. Isimee akkamitti hubattu mootummaan kun dhuguma mootummaa Oromooti? Yoo mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'ee Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun maaf barbaachisa? Mootummaan Oromoo Hacaaluu ajjeesuu maaf barbaada? Namni Oromoof dhaabate tokko Hacaaluu ajjeeseen booda namni Oromoo dhaabate tokko barsiisaa Oromoo tokko ajjeeseen booda namni Oromoo dhaabate tokko barattoota Oromoo yuunivarsiitii barattu mana tokko keessaa nama 5 walitti qabee gara 5 namni Oromoo dhaabate tokko barataan Oromoo naannoo tokko deemee baratu yoonni ajjeefamu dirqamaan haadhuma tanuu mal achuma ta'anu jedhe tokko suusii aangoo qabu tokko Oromoo bakka bu'aa jettanii yaaddu mee dhuguma namni kun Oromoodha lakki mootummaan kun amma jiru kun Oromoodha jettanii yaaddu Oromoo ta'uu mala ta'uu dhabuu mala san waaqaa fi haadha isaatiin beekaan hin beeku isin akkamiin laaltu? Mee obbo Abrahaam akkamiin laaltu mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaa Oromootii fi mootummaa warra Tigraayitii wal lolaa jedhanii konfiiziinii ummata keenyarra uumamaa jiru kana akka ummata keenyaa ibsitan barbaanname. Galatoom. Wanni tokko gartee guyyaa hamtuu yoo waan jibban wanti jibban yoo ta'u gara nama jibbanuutti akeekan. Wanti jaalatan tokko yoo ta'e ammoo gara nama jaalatamu sunitti akeekan. Wanni mootummaa kanaa kuni hin fakkaatti malee mootummaan amma jiru mootummaan biyya sunii mootummaa Itoophiyaa mootummaa sirnya nafxanyaatiif dhaabate malee mootummaa sirnya Oromoon qabsootteef dhaabate miti. Oromoon ka qabsaa'eef mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo sabaa sallammootaaf qabsaa'e malee mirga nam tokkeetiif du'aa boolla jiru ekeraa boollaan qotee isaa sun kaaseeti sirnya sun hin jiraadha jedheeti miti ka qabsaa'eef Oromoo. Onni Oromoo ammallee beekuu qaba. Waan kana anaaf atillee hin beeku. Warri akkaan jedhu kullee ifumaa beeka. Waggaa hagami bara hagami wanni kun waan ta'uu miti yoo ati jettu sirrii siin jedha. Dhagaan buddeena ta'eeraa nyaadhu siin jetti oppidiyoon duru. Maan jennaan carraa isiin qabdu carraa buddeena ittiin nyaattu qofa waan taateef yuunifoormii haasofni isaanii yuunifoormii. Kanaaf gara gaaffii keetiititti yoo kallatti hin seene mootummaa maqaa Oromoo qabu malee mul'atii fi gochi isaati nafxanyaadha. Mootummaan kan nafxanyaadha. Mootummaan kun mootummaa nafxanyaati irra deebi'ee jedha. Nafxanyaa jechuun ammoo Amaaraan laallatu, Oromoon laallatu, sabaaf sallammoota biroon laallatu. Nafxanyaa warra qawwee qabu, warra humnaan nama bulchuu barbaadu. Ana malee mootiin hin jiru haje warra sunii jechuudha. Warri kun warra kanatti makamee warri akka Biraanuu Profeesar Biraanuu Naggaa fa'aa miilana baay'ee ibsa kennaa ture dhaga'aa ture. Waraanni kun waraana kana keessa wanti ta'umsa amma OLF hojjetuu fi Tigiraya hojjetu as keessatti xumuramaa jedhee ture. Kuni mootummaa nafxanyaa ta'uu beeksisa. Mootummaa Oromoo edo taate Jawaari maaliif hidhama? Baqqalaa Garbaa maaliif hidhama? Hacaaluu maaliif ejjeesa? Qumaara maaliif taphata? Ifi ejjeesee ammooni shaneetti ejjeese maaliif jedha? Ayyee nama akka eenyu daadhii suni Galaanaa daadhii maa fidua? Boma kanaaf ejjeesan ta'uu fi didda shaneetti ejjeese maalii jedha?
kana hunda qumaara akkanaa kana hojjechuu maaliif barbaada? Odoo mootummaa Oromoo taate ilmaa Oromoo aduu guyyaatiin akka bofaa ajjeefamtee hin darbatamtu turte. Mootummaa yoo Oromoo taate ilmaan ta'e namaaf duutee taati du'uun qabdu bassa galafti tara gaggaatu galleetu malle maatii teenna argine gaafa lafti sun gartee wanni kun gabi jedhe dachaanee barannaa jettee mirga jireenyaa dhabde ilmaa Oromoo bara Abiyyi. Mirga jireenyaa dhabde. Uummata mirga jireenyaa ilma namaa dhoowwe yoo duute du'i yoo jiraatte jiraadhu jedhee du'a keessatti ilma Oromoo hidhetti ilma Oromoo jennee fudhanna kun diina caalu afaa itti himan wallaalle malee. Warra isa duukaa bu'ee inni Oromoo jedhee hudduu jala arraabaa deemu beekaan hin beeku. Maal jennaa yoo Oromoo taate Oromaayyuu ta'uu dhabu. Amaaras ta'e Tigirees ta'e ilmi namaa maafi du'a angoofu jedhee lafa suni maaliif ijjeese? Maali wanni nama akaanuuf guyyaa cufu? Ilmi namaa margalle namni tokko kalatee yeroo rakkinnaatiif ol keeyya. Akka margaatti nama haamu malee generaalummaan jirre generaala irraa leetinaali malxiqisoo jedhaa ingilizeenyaa caccabaa tokko baratame kanuma caccabsaa olii gadi oofu malee gumaan jiru. Kun mootummaan nafxanyaan. Nafxanyaan ammoo Oromoo nyaatee fixee sila Tigiraay dhufuu barbaade hin dandeenye hin dadhabe. Akkuma beektu Ibraanii Juulaa ji'a 2 keessatti xumura jedhee waggaa 2 lakkoofsiise. Onegi balleessuu hin dandeenye. Tarii Oromoo jilbeessisuu hin dandeenye. Ittuma hammaataa dhufte malee irraa gadi deebisuu hin dandeenye. Kana waan dadhabaneef akkuma tasaa Tigiraay keessa dhaqanee ammoon laaqatane dhoqqee obboleessi kiyya Girjaayyuu dubbateera. Tigiraay amma waa irra deebi'uuf qabu dhoqqee laaqatane sani isaanumaan yoo fedhane okkotee godhatan akka waati midhaasitu ta'a. Dhoqqee laaqatane isaanumaan midhaafata. Oromoon keessa seenuu qabu wanti jagabaadduma akkana. Ulfaadhu yami maali waraanni jalqabame waraana Oromoon ta'uu natti hin fakkaatu. Ani isa nama dhuunfaa tokkotti waraana sirna Minilikii ijaaruuf waraana sirna Minilikii irratti ijaartu fakkaata. Oromoon gariin sirni Minilikii kun akka ijaaramuu fi baay'ee asii achi xembere kan dhaggina. Haa ta'u mee ibsa Abiyyi baasee argitanii irrattanii Tigiraay haleellee irra jedha. Warrillee ibsa isaan kalee baasanii Gidachoo Raddaa baasee waraanni kamuu xayyaarri kamuu bakka inni ka'uu sanyuunii wanta haleellaa jedhaa turan. Isa kanarraa maal hubattame? Gaaffii ammatti gaafatanii Abiyyi Oromoodhaa bulchaan ammaa kun Oromoo jedhanii dubbatanii namni gameessa akka jedhaan jettee as gaafate kanarratti amma obboleessi biyyaa barsiisee waan ciba dubbatee jira. Garuu namni tokko Oromoo ta'uu danda'a. It doesn't matter. Oromoo ta'uu danda'a. Garuu wanni ati ilaaltu maali? Hojii isaa laalta malee hojii isaa laalta malee eenyummaa akka inni himatatanii miti. Wanni na amma dalagaa jiru wanni Abiyyi ta'ee fi yookaan mootummaan yeroo ammaa kanatti ka Abiyyi jalatti ka Abiyyi mataa ta'ee oofuu jiru kun Oromoo fi waan tokko bu'aa hin qabu. Kanammoo kun ifatti namni keenya cufa namni Oromoo ta'e ka hirriiba rafeeru mala ka dammaqee lafa gubbaa deemu yookaan ka lubbuun keessa jirtu hin beeku. Warra isaan wanta dhaabbatallee ka Oromoo jedhee kunoo amma Finfinnee keessa kunoo ifa farsaa yaa'u kunilleen
warra garaa fi gulade mal warra oromoo haqa oromoo immoo waan oromoo itti hojjetame waan oromoo irraa dhaqqabe miidhaa oromoon keessa dabarte warra dhugumaani beekuuma maani warra kun akka duran taarika gubbaatti illee naa laallu meneliki cinaa dhaabatanii meneliki isaanti hirkate oromootti hirkate oromoo jedhe warra oromoo jedhu dhufe biyya keenya keessatti nu balleessa yoo dhugaa dubbanne haqa awwaalta himnee yennaa jenna oromoo warra jedhutti oromoo balleessa. Namichi kunillee amma maqaan oromoo ta'u malee who knows eentu beeka eenyu akka ta'e eenyummaa isaa jimma dhalatee maanii jedhani garuu hojii inni hojii wanni inni dalagaa jiru wanni siin bu'aa oromoo qabdu maali ifi jaaruu ifi guddisuu ifi tuuluu ammallee nugusummaa ifiitti karaa santi fufuu isaa malee ijoollee keenna hooggantoota keenna ijoollee bilisa liideroota keenna kaakamu kun gaafa jedhe gaafa obboleessa kan dubbate kana Jawaar fa'aa Baqqalee Garbaa fa'aa nama meeqa kuma meeqatti hidhamee mana hidhaa keessatti kun amma koronaan fixuu jira ati hojjeese koronaan ijjeesee jiraatee kan hawwarratti himni nama meeqa jira amma beeku bakka inni bu'ee kan beeku. Kanammoo efisobuun dansaamatu oromoon adduma jirtanitti namni kun nama kenna jettanii efisobinaa ijoollee teessanillee sobinaa gosa teessanillee sobinaa wal sabuu dhiisa. Kana ifaayifatti wanti himu. Ta lammaffaati gaafatte maal jettu? Ulfaadhu girjoo kiyya. Ka lammaffaa ibsa Abiyyi baasee argitee jirta. Isa kana ibsi kuni ani mootummaa Tigiraya rukunnee jirra harka dhibbatti milkoofnee jirra rukunnee jedha. Warri Tigiraya immoo lakki maal nu rukunne waan hin goone. Kuni propaganda warri maani akkuma durii kaampu. Meetarii si qaba. Ati fakkeenya waraana dargiiti wallolteerta. Gaafa nuti bora dargii. Propagaandaa dargii sanirraa ka'i propagaandaa ma uumamu kan wal bira qabime. Amma propagandaan gaafa sani warri dargii maal jedha warra sargoo gabbii kunoo karaa saawutii kana meeqa nama meeqa itti dhaqnee ijjeefnee amma waraana ilaali waraana karaa amma obboleessi akka gurra dhaga'uun dhabu yookaan immoo akka qoodarraa fudhatin beeku fincaa gubbaatti waraana akka dabaasitte waraana san irratti ilmi namaa ka gaafa sanii gujii dha'uufu gujii waraanu gujii balleessu barbadeessu ka baay'ee tokkotti hin galle. Isaan immoo maal jedhan sargoo gabbii cufasiitu balleessineerre. Sargoo gabbii nuun jedhan yeroo sanii isaan maqaalee maqma warra oromoolee nuun hin jedhan yeroo sanii. Maali propaganda akkasii oofan tokkoon isaanii hafne haxoofneerredha. Haxoofnee achi keessa maappi goonee biyya isaa haxoofnee qulqulleessineerredha. Borullee immoo deebi'aneetu dulanee qaban. Akkuma sanii waan akkasii. Kun amma maali kuni amalli isaanii waan akkasiiti. Maaliif tokko kasii wanta jiru sobda. Maaliif ka isaanii wanta dhaabateeru Itoophiyaan warra amma beektaa
nafxanya wanta dhaabatu fi warra isaan gargaaruu fi warra isaan utubaa ta'u akkas qoonarra jedhanu warri kun immoo maali onneen isaanii akka dansaa wanni ta'e kanaaf ittima. Kaan immoo maali warra waraanaallee warra waraana keessa jiru immoo warra waraana irraa qooda fudhatu jira. Actively warra active action fudhatu warra jiru akka waan isaan qaqqabu hin beeku. Amma gaafa duraalee nagi amma maal jedhan gaafa duraa gaafa Eertiraa wanta waanullee wooma akkasii aasa. Akkana goonee jirra balleessinee jirra waraana isaanii hiika isaanii akkasii jennee waraana irraa hiikneerra jedhan. Garuu Eertiraan bakkuma san jiru. Kuni propagaandaa waan beektaa tokko karaa humna alaa akka argatanuuni karaa alaatiin immoo wanni akka beektaa argatu maqaan isaanii akka ol ka'u. Lakki namni kuni waan cufa kontirool godhee jira harka jala deeffatee jira humna fi jala jira jedhanii akka isaan yaadan godha. Propagaandaa itti ta'uu kuni ka beekamu. The only time yeroon ati waan kana verify yookaan immoo irraa wanni godhuu dandeessu gaafa wanni kun bakka tokko geessu bakka fiixaan bakka gaafatiin bakka qaqqabu. Guyyaatiin fiixa baate callaa beekuu dandeessu. Achi as wanni nutti hafarsan kun cufa propagaandaa jedhama. Ulfaatu wayyame. Mee isin kanarraa maal jettu obbo Abrahaam gaaffii xumuraarra seenaa jira. Isa kanarraa waan jettan jedha daqiiqaa tokko isan naa xumuraa ibsa abiyyi koloneel abiyyi sanii fi ibsa gara Tigiraayii kenname kana lamaanii daqiiqaa lamaan keessaa wanaatu tuqaati. Gara gaaffii kiyya xumuraatis seenaa ulfaadhaa wayyame. Horii buli gaaffii tana obboleessi kennaa girjaa akka dansaa xumureera samaraayizii godhuu malee wannaaf hin jiru. Gurbaanii wanni inni dubbatu yeroo baay'ee kijiba guddata. Ani duraanuu argeera. Kijiba guddata kun amma gartee muddamilla keessa jira garuu nami tokko wanni beekuu qabu nama naasuu irra jirtu adoo haga fedhee fi uffate fuula isaa yoo laalte bakka fedhee yoo dhaqe yoo dhaabate wallaal. Abiyyi naasuu keessa jiru waan qabatu dhabe. Yeroo inni dubbatu iyyuu taa'ee laalaa ture laayifii. Waa inni dubbatu suni ani isaan dura dhagaye. Tigiraay irraan gabaasi gabaafame laayifii warra wali adu laalaa ture. Buraan inni barana kumaandoo jedhee leenjisaa baay'ee tokko hafne. Wanni waan kumaantamaan laakkaa'amu malee waan dhibballee laakka'amuuti. Lafa amma qabannee irraa malxiqoo goonee raadarii dhoofnee irraa taankota caccabsinee irraa xayyaara akkanaa caccabsu maali warri rafeera? Raadariin guddaanuu isaan bira jira ka xayyaara Itoophiyaa wannoo godhu tissu warri kun maal ta'e haguma kana walaali. Girjo mee deebi'ee dhufeera. Mee itti fufi obbo Abrahaam. Sobaani jiraachuu barbaaddi. Sobdee uummata gartee akka uummanni dhugaadhaa jedhu. Bara dargiillee akkuma kana dhaga'eera. Seenaa keessa hirmaadhee adii keessatti hirmaanne malee waa isii odeessitu quba qabu. Kan obboleessi kiyya jedhu kana hundaa iddoo beeku iddoo ilmi namaa itti lafee ilma namaa ardhalle lafaan qawwee guuran lafa akka baay'aa gundifa ka akka hittii lolaafa ka akka gartee laga tokko laga maalii qoraan gogee ejersa qoraan gogee jedhan laga kana
namatti sitta bilbila jira. Gara kompuuteraatti deemuure. Layaa xumuraa jirra ittuma itti seen. Akkasitti kuni olola. Naasuusuni gartee namootaan yooyyuu xumuranee akka jedhanu sun lafa qabatanii nama qabanee jiraatan maaliif nutti mul'ifne? Maaliif agarsiisa? Kuno warri xayyaara har'alle buufneerra jedhee agarsiisu jira. Kuno kana gooneerra asi jirra maaf hin jedhu. Waraanni dhume maali wanni lafa tan hundaa qabanneerra jedhee bakka 5 jala ka'u jira. Maa waraanni nu keessa jiru akkanumaan keessa deemanii lafa takka qabatuufi yoo xinnaate nama 700 nama 600 olii qabaate nama at least gimmaasha itti luuzii godhee qaban. Maali kun waan hin jirre beekta. Kana nami beeku hin beekne hin jiru. Abbaa hin beekne sobuuti. Kun soba odeessa. Qabateellee hin jiru. Qabatullee hin deemu. Maan jennaa nami kijibaan jiraachuu barbaadu milkoomina argatu yoomillee. Kijibaan deema. Kijibaan waan deemuuf kijibaan har guyyaa cufa kasaaraa. Kijiba kana bal'isee haasa'ee guyyaa kana cufa haasawa malee womaan jiru. Wanni isaan qabatan isaan ammoo warri kun ifirraa difeensii godhu jirraa yoo isaan ammallee ergan ifirraa dhoofnaa jechuu jira. Dhahee argisiisu jira. Dhahee argisiisu jira yoo carraa argatee minaalbaata hafee jiraate paayileettiin silaa qabamuun dhabuu yoo du'ee jiraate carraa isaa hafuu isaa baay'ee carraa dhiphaadha. Yooyyuu hafee jiraate kama arginu jedhee dubbataa ture Geetachoon. Kuni yoo waan warra sunii isaan Oromoo waan baay'eessa gootee itti Tigireen jechuu keessatti. TPLF Oromoo miidheera. Garuu miidhusi seeraan heeraan sirnya itti miidhe suniini taa'ee itti muree silaati murtee argatuu qaba malee akkanumaan saba Tigiraayitti duulanee fixuu hin qaban. Sabni Tigiraay saba Oromootiif akka kiyyatti galata qaba. Bara Tigireen bulchitutti ganna 27 Oromoo itti qabsaawaa bahe aduu guyyaa tokko sabni Tigiree ka'ee saba Oromoo ejjeese hin jiru. Garuu waggaa lamaan kana keessatti Oromoon qabsaa'ullee dadhabe morkateetuma mataa jabaatee ilmee fi itti wareegee qabsaa'e malee. Amaarri jala ka'ee gandatti Oromoo fixaa ture. Kuni wanta nuti ija keenyaa arginu jechuudha. Warra sirnya nafxanyaa kakaleessa waldaa keessatti waldaa ortodoksii keessatti hundanee akka tumanee achi keessa dhobsanee gabbaasane mee gartee amma fakkeenyaaf seenaa isaanii isaa odeessan woma dhugaa qabatama qabu namni hin jira. Seenaa kijibaa malee 3,000 jedhan. Itoophiyaan ganna 3,000 qabdi. Kun addunyaa gubbaatti mootummaan ganna 3,000 qabu hin jiru. Mootummaa isaanii kanaayyuu yoo lakkoofne ganni ganna 3,000 ga'u. Warra kijibaan jiraatu barbaadutti kana godha malee propagaandaa kana womaa jira akka kiyyatti. Okay. Ulfaadhu wayyame. Ulfaadha wayyame. Gaaffii xumuraa isin gaafadha. Namoonni tokko badii uummata Oromoo irra geggeeffamaa tureef ajjeechaa Oromoo irra dalagamaa ture mara akka warri TPLF fi callaan dalagane godhanii OPDO'n harkisii qulqulluudha jedhaa turan. An akka kiyyattoon argaa jiru jira. Dhuguma OPDO'n homaan goone uummata Oromoo. Moo TPLF callatti afaan Oromoo beeku waan ani taasisuuf nu basaasanii TPLF fudhatanii nu garafanii nu ajjeesanii nu kolaasan TPLF moo OPDO'n maal qooda qabdi kana keessaa? No. Gaaffii dansaa. Anatti rabda. Girja tufuuf. Dhugumaanuu yoo taarika san deebinee duuba deebinee kaane irraa hubanne
duraan dur kanaan duralleen dubbadhee jira. Gaafa TPLF biyya keenya keessatti dhuftee qabattee warra OPDO ijaartee maal goote warra afaan keenya dubbatu warra Oromootit kabeeta OPDO ta'an isaanti sooressa ta'ee dhufee biyya keenya keessatti kabiraa dhiisitu ilaa karaa kamiin seenan gamis karaa shakkisoo kanaan dhufanii ol seenan gamis karaa hangadhiiti kun immoo karaa boora'eeti maata lafa kana keessa cufa deemanii higa kunnoo dhaqanii warra keenya yaawituu haroo labbattu yaawituu haroo labbattu jechuu yoo naan muraagaa keessaa kun haroo waacuuti amma soollammu jedhanii garuu soollammu miti haroo waacuuti haroo waacuu keessa dabranii warra keenya boruu sheekuu barbaada Tigreen kabeeta meeshaa hidhattee ka'iifiifu miilaan wanni deemtee dandeenye baay'een namni barbaasa boruu sheekuu warra dhufe OPDO meeyoo dhugaa dubba Tigreen eessa beekti jettee keessa karma tokkollee hin beektu maali wanni kas jedhuu fedheef maal si fakkaata OPDO'n hamtuu warri nama keenya garabsiisee nama keenya hidhaa keessatti akka isaan kunnoo qinqii beektawu hamtuu keessa akka isaan qabanee maal tolchan gara Tigireetti kennanii akka namni keenya biyya biraatti geessanii akka kolaasan ka goosiselleen warrumaddu achi keessatti OPDO keessa kaadiree isaaniitu warra hojii kan hojjetu. Oromoon ammallee yeroo ammaa kanatti yeroo ammallee beekachuun barbaachisu OPDO'n amma namni keenya lola warra oofna jechaa doon ta'inu hammeena warra oofna doon ta'inu namni higa ammaatitti mataa keenya keessa akka harra'ee nama keenya luqqisee biyya keessaa guuraa akka isaa hidhaman dabarsaa jirulleen OPDO. OPDO is a partner warraawwata qooda warra fudhate male warra maani nagayaan akkasumaan isaan callisanii callaa bulchanee warra kun dhufee callaa Tigreen dhuftee kaateessi nama keenya miiteen. They are instrument warra inni isaan mataa isaaniitu yoo Tigreen nama keenya jette namni jala qabu OPDO. Namni eenyu jenne jettee Tigree yoo gaafatte namni ijjeessa kun ka jedhee jaarsa abbaa keenya boruu sheekoo namni kennellee warra OPDO isaan kun qubatte qabee jaarsa akka ijjeessan goote. Kun immoo kana walirra dhoksuun nu barbaachisu this is obvious open. OPDO'n akka qooda jabaa irraatii fudhatte akkasiin laallamale OPDO'n akka beekta warra aangootti kennanii callaa biyya keessan bulchaa jedhanii warri guuree nama mulqee achi keessaa nama keessa baasee akka hidhaatti ta'u warra balleessaa qabu jedhee nama tokkommee waan jedhee guuree biyya san keessaa gara biraatti dabarsellee tokko OPDO. OPDO is a criminal organization. Ulfaadhu Girjoo ulfaadhu wayyaami maanii fi OPDO'n baadii kanan jenna kan raawwatanis nan beeka fakkeen jaarsa abbaa keetii akan qoradhee bira ga'etti nama Oromoo wayititti dhaqee waraana bakka jiru fidee kunoo boruun sheekoo aseenee midhaan nyaataa jira jedheeni jaarsi shugguxii harkaa qaba qawwee harkaan qabu jaarsa bakka sanatti marsiisanii
jaarsa shugguxii namicha basaasa dhufe kaan ijjeesse. Nami sun Oromoo, nami jaarsa basaasa dhufe. Nami jaarsa argee waraanatti fidel Oromoo. Garuu amma akkaataa odeeffamaa jirutti mee obbo Abrahaam akkaataa odeeffamaa jirutti Abiyyi faati basaasaan achi keessa ta'ee bilbila Oromoo irraa gara walitti qabee waan Oromoon haasa'e fuudhee kennee garabsiisee ijjeessaa turetti har'aanatti mootummaa Oromoo jedhanii afarsaa jiru. Akkamiin taa'onni akkasii mee ati maal jetta kanarratti dhuguma oppiidiyoon bilisa jettamoo oppiidiyoon mataa isii yakkamoo ta'e? Jedhiiti naa xumuriiti hin goolabna. Nuti akka sabaatti gaaffii kana daarektuma yoo sitti deebisee akka sabaatti akka saba Oromootti harki nu miidhamneen harka oppidiyooti. Harki nuti miidhamneen harki nuti goota itti dhabnee harki nuti itti jabaa kenna itti dhabne harka oppidiyooti. Oppidiyootti nama qabee ardhuma tanallee yoo laalte nama abbaa halangaa itti murteessee lakkii wobiin eeggameeraa fi deemuuti jedhe poolisii naannoo Oromiyaa fuudhee mana hidhaa itti jirjiiree mana dhibii dhiyeesse. Abbaa halangaa dhibiitti dhiyeesse. Kun eenyu Oromooni? Haya Abiyyi yoo taate Abiyyi gaafa jalqabaatu ganna isaa 14 irraa jalqabee Oromoo basaasaa ture, dhiiga Oromoo dhangalaasaa ture. Abiyyi waan beeku hojjete. Balleessaa guddaa kan qabu saba Oromooti ta'isa achi geesse. Ta'isa bakkeessu Abiyyiin nuuf ta'a jedhee geesse. Balleessaan guddaan kan saba Oromoo. Maal jenna nama kalee isa basaasaa ture, nama kalee isa nyaataa ture, nama kalee ilmaa isaa nyaataa ture. Wayyaaneen yoo gaafatamtu taate fakkeenyaaf amma Geetachoo Raddaa hin qabamaa gaafatamuu qaba. Yoo Geetachoo Raddaa qabamee hidhamu taate Abiyyillee hidhama. Yoo Geetachoo Raddaa fannifamu taate Abiyyillee waliin fannifamu. Hojjeteera. Nami Geetachoo Raddaatti geessee ajjeesisiisaa ture Abiyyi mataa isaati. Oppidiyoon warra akka Abbaa Duulaa Gammadaa, warra akka kunoo Juneedii Saaddoo, kun hundinuu warra gaaffii jala jiru. Warra namitti amma maanii boordii filannootaa pirezidaantii jedhamtu tunfa tun hundinuu warra gaaffii jala jiru. Warra dhiiga Oromoo harkaa miti fuulalle dibatee dhugee garaa guutatee ciisuu jechuudha. Kuni gaaffii jalaan hin bahu. Seenaallee isaan hin dhiisu. Warri ammoo isaan qulqulluudhaa jedhee qulqulleessu warra akka reefuu jette ka akka goota keenya boruu sheekkoo itti geessee mana nyaataatti ajjeesisiise warra mul'ata akkasii qabu. Warri mul'ata akkasii qabu yoo mulle hin deebi'a jettee eegiyyoo du'e malee. Maal jennaani? Garbummaa isaa fi namoota akkasiitiif garbummaan namoota akkasiitii fi bilisummaa fakkaata. Bilisummaan nama akkasiitii fi gartee garbummaa fakkaata. Warra jiruu itti miliqxee jirjiiramtetti waa akkanaa haasawu. Garbummaa waan jedhanuufi bilisummaa waan jedhanu gargar hin beeku. Agarte warri akkanaa kun Oppidiyoon balleesseera jedha jettee eegi. Oppidiyoon balleessiteetti hafteen qabu. Ammallee Oromoon qabsaa'ee warra nu yakkee, warra nu balleesse, warra nu ejjeese jedhe sun. Dhiigatti dhangalaasee goota itti dhabee, diqqaatti dhabee, jaarsaa jaartii ka garaacha qabdu garaa keessa ijjeesane kana itti dhabee abboo kunoo ceemussaan nu asiin hin geenne nu ceesise. Filannoo mirgaatiin nu geesse. Filannoo diimokiraasiitiin nu geesse. Mootummaa jedhanetti waraana labse Oromoo irratti. Kumaandi poostii labse Oromoo irratti. Kuni
waan duri barate dalage balleessaan tasaba Oromooti malee ka isaaniiti miti akka ajjechaa inni achi gubbaa taa'ee ajjeese duri hin beeku Oromoo har'a bare har'a maal godhuu qaba dubbiin namaa fala horattuu qaba har'a maal godhuu qaba waan jedhu irratti hundoonne osoo yeroo dhibii edo haasofneeti gaariidha yeroo dheeraa waan turreefi wanni godhuu qabu maalii ammaa tana wanni deemu jiru nami tokko yeroo haasawu as gubbaatti ijoollee waa haasoftu waan dhaga'u amma warra gartee duraanii itti aanaa Prime Minister ille jirjiire maalikkoollee jirjiire amma Oromoo godhu jira maalik namootuma durii dhiiga namaa dhugaa turane kaa achi gubbarra jira malee edo abbaa fedhe boolla kee abbaa fedhe achi gubbarrare nuti kan beennu haga Abdii Raggaasafa Baqqalaa Garbaafa ka akka Hamzaa Booranaafa namoota kumaantamaan laakka'u hayyoonni Oromoo ka hidhamareera haga isaan baanutti warra afaan dhiigaa ka ardhalle afaan dhiiga qaba achi gubbaa jirjiireef walii gallaa kana jala muree beekuu qaba biyyi naftanyichi kana jedha. Ulfaadhu wayyamee xumurree jirra waan dabalatoo qabdaa jirti. Okay, ulfaadhu ka jedhu barbaadu anni waan xiqqoo jechuu barbaada namoonni tokko wanni hubatamuu qabu ani duraan dhuguma OPDO TPLF ergata malee ummata Oromoo irratti yakkan dalagdee eegeen turre garuu har'a innaa laalu TPLF waa yakka dalagdee natti fakkaatu namni yakka Oromoo irratti dalagaa ture duruu fedhii fiitiin ajajamuun suusii itti teete ajajamanii ka ummata Oromoo hojjeesaa turanii matuma isaanii OPDO kanaafuu OPDO hadha biltsiginnaa teetetuun fedhii fiitiin dhiiga ilmaan Oromoo jissuu fedhii qabduuf gaafsallee gootee jirti hadallee godhaa jirti ammaan achi ebelu angorraa kaasa ebelu dookiyyaa Jawaar fidee itti aanaa fi godha namni isa fudhatu hin jiru Jawaarii miti fuudhee Baqqalee foreign ministeerii fi godhate adookiyyaa abbaa fedhe haa godhatu nami Abiyyi kana godhe jedhee Abiyyi faana dhaabatu Oromooni ka gowwaa ta'e ala Oromoon of beeku waan kanan godhadhee abdadhu ummanni Oromoo jabaatee falmatee mirga abbaa biyyummaatii fi hiree murteeffannaa fiitiin galmaan ga'uu qaba jedha ulfaadhaa wayyamaa warra nu dhageettanii isinis maanguddaa daawwattoota keessummoota kiyya ulfaadhaa nu dhuftanii dhiyaattanii gumii bokkoo irratti yaada nuu kennitanii fi baay'isee isin galateeffadhaa ulfaadhaa wayyamaa isinii jedha. Horii malee ati jajjabaadhu. Ayyee. Ulfaadhaa. Ayyee.